leestiroo hojjedhee birrii kana walitti qabadhe. Baay'ee natti ulfaate hojjechuun dadhabe baay'ee tokko natti ulfaate kaleen iddoo leestiroo sana iddoo hojjedhu sanatti kaleen kun na dhukkubaa ture sana gaafan isa dubbisu namni suni bilook na godhe iimoodhaan illee waasaappiidhaan illee akkan itti naasofne haati koo gabaa keessa teessee birrii sana walitti qabdee shunkurtii nagaddee birrii 70 illee nama harkaa liqeeffattee hojjettee deebistanaanis nama na goota naan jettee na ergite. Adaraa uummanni Oromoo biyya Dubaay keessa jirtan naa birmadhaa naa qaqqabaa isiniin jedha. An baay'ee miidhama guddaa keessa jira. Adaraa buleessa. Agar maataa dhaggeeffan. Ani maqaan koo Dabalaa Bayyanaan jedhama. Dallaalli kiyya gara biyya Dubaayis erga naan jedhee birrii 430 firii viizaa naan jedheen harkaa fuudhe. Sana booda gaafa nufu gara biyya kanaa hojii konistirakshinii hojii baay'ee ulfaatutti na erge Paakistaanitti na kenne jechuudha. Ani immoo hojii birrii sana leestiroo hojjedhee taa'anii waggaa 8 guutuu leestiroo hojjedhee birrii kana walitti qabadhe. Baay'ee natti ulfaate hojjechuun dadhabe baay'ee tokko natti ulfaate kaleen iddoo leestiroo sana iddoo hojjedhu sanatti kaleen kun na dhukkubaa ture sana gaafan isa dubbisu namni suni bilook na godhe iimoodhaan illee waasaappiidhaan illee akkan itti naasofne haati koo gabaa keessa teessee birrii sana walitti qabdee shunkurtii nagaddee birrii 70 illee nama harkaa liqeeffattee hojjettee deebistanaanis nama na goota naan jettee na ergite. Adaraa uummanni Oromoo biyya Dubaay keessa jirtan naa birmadhaa naa qaqqabaa isiniin jedha. An baay'ee miidhama guddaa keessa jira. Adaraa buleessa akka buleetti naa birmadhaa isiniin jedha. Maal jechuu barbaadeen sanitti fakkaata? Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo nagaa amma argi keessa viidiyoon kun baay'ee garaana nyaate ijoolleen dhufanii asitti miidhaman hedduutu jiru garuu kan mucaa kanaa baay'ee garaana nyaate. Wanti isin beekuu qabdan ammas ijoolleen keenya dargaggoonni keenya biyyarraa dhufaatiin jirtan eenyurraan akka dhuftan namni sun dhugumaan hojii isin galchuu danda'a moo nama namarraan dhageessaniiti kan isinitti maallaqa keessan kennitan. Dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kana 450,000 jechuun gimaash miliyooniidha jechuudha. Baay'ee ulfaata. Kanaafiyyuu dargaggoonni keenya yeroo ammaa garana dhufaa jirtan nama qabatamaa nama hojii isin galchuu danda'u. Nama maallaqa keessan sun illee yoo wanti rakkinni tokkollee uumamee sin bukkee sin naqqabuu danda'u. Kanaan alatti adaraa keessan ijoolleen keenya amma ganaa dhufaatiin jirtan piroosesa garaagaraa eegaluudhaaf jirtan of eeggannoo jabaa godhadhaa. Ilaalaala. Adaraa keessan isin immoo namoonni gara kanatti ijoollee fidaatiin jirtan dargaggoota keenya fidaatiin jirtan aga danda'amaa ta'e bira dhaabadhaa. Rabbiin sodaadhaa. Waama dhugaa jiru tokko aga danda'amaa ta'e itti himaa. Fuutanii asittiin fiddanii immoo bilbilarraan cufatiina. Baay'ee ulfaata. Ofii keenya waan dabarsin hin beekna jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessan mucaa kana immoo bukkee dhaabanna dhugaa dubbachuudhaaf bakka inni jiruttiin. Nagaa Waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha isiniin jedha. Haaraa kan dhuftan noora waga nagaan dhuftanii jalqaba kaatanii hanga ammatti kan wajjin turtan immoo guddaa galatooma isiniin jecha viidiyoo kana akka amma dhumaatti dhaggeeffattanii abdii isinirraa qabachuudha. Keessumaa obboloonni koo shamarranii obbolaa keessa fiduudhaaf karoora kan qabdanii akkasuma immoo abbaa manaa keessan yookiis jaalallee keessanillee fiduudhaaf kan jirtan viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Miidhama isaaniitti hin gammadda yoo ta'e maaliif hojiin dhiirotaatii fi dubartootaa gariidha malee tokko miti jechuudha. Isaan kan oolanii aduu keessaa ijaarsa manaa wantoota garaagaraa irratti nuti hanga ta'e mana keessa oolla manuma keessatti iyyuu hangam akka nama dadhabsiisu hin beekna jechuudha hojiin biyya Arabaa kuni. Egaa obboloota koo kanaaf iyyuu viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jechuutti barbaada. Mucaa kana jechuudha dhugaa Waaqayyoo baay'ee tokko garaana nyaate dhugaa waanuma beela'ee dubbachuuf hin dandeenye natti fakkaate yeroon viidiyoo mucaa kanaa ilaalu dhugaa anaa beela'u dhiirri amma barbaade yoo rakkate iyyuu rakkinni dhiiraa rakkina namatti fakkaatu jechuudha. Yeroo hedduu dhiirri yoo rakkate malee baase tooyi akka keenyatti boo'ee ibsachuuti hin danda'u. Amma mucaan kun ijji isaa guggugaadha bakka dhugaa rabbii mummu'amee yeroo dubbatu armeessaa gabaa keessa deemtee shunkurtii nagaa
hojjettee harka namaa ilaaltee ija namaa keessa ilaalteeti kan ishiin hamma dandeesse walitti qabdee fi amma dandeesse immoo deemtee kadhattee mucaa kana anaafis hin dabarsitaa ofii keetiifis hin dabarsitaa eenyu gadiyyuu taatee hin jiraattu jettee akka kanatti dhala ishee sirgattee mucaan kun yeroo hamma kanatti armeessaa gargaaruutii miti ofiisaa hojjetee of jijjiiruutii miti yeroo hamma kanatti rakkina cimaa keessa kan inni jiru jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi ani waa'ee dhiirotaa irratti illee hojjedheetu hin beeku jechuudha. Garuu mucaan kun baay'ee tokko garaana nyaate ani obboleessa koo walitti bu'een jira jechuudha. Sababa biyya Dubaay kana dhufuutiin jechuudha. Maaliif biyya Dubaay kana nan dhufaa naan jedhe yeroo haala Dubaay keessa jiru qoradhu hanga ta'ellee namoota achi keessa jiran obboloonni jechuudha. Gargaaruu kan danda'ani gaafa isaan hojii dhabanii yookiis immoo amma isaan hojii galanitti achi keessa jiraatanii karaa kamiiniyyuu maallaqaanis ta'ee karaa kamiin bukkee dhaabachuu yoo danda'an malee namni Dubaay keessaa nama hin qabu ta'ee dallaala qofarraan dhufa yoo ta'e rakkina gurguddaatu isaan muudatee to'ii gara biyyaa deebi'u jechuudha. Sababa kanaan wal qabsiisee obboleessa kiyya dideen obboleessi kiyya hamma ammaatti jechuudha natti muufatee jira. Biyya namaa deemee obboleessi koo rakkatee biyya namaa sana keessatti obboleessi koo dhukkubsachuurra obboleessa koo dhabuurra har'a obboleessi koo fayyaa ta'ee biyya isaa keessatti nagaa ta'ee to'ii jiraachuu naaf wayya jedhee filannoo akkasii filadhe malee guddina obboleessa koo jibbeetan miti jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota keessan akkasuma immoo jaalallee keessan abbaa manootii keessa fiddanii to'ii biyya kana keessatti akka hin rakkanne duraan dursitanii akkuma mucaan dubbate nama irraa fiddan dallaalaa jechuudha. Dallaala seera qabeessa nama beektani namni si fidda sun obboloonni keessan yookiis abbaan manaa jaalalleen keessan kan fidda sun gaafa inni rakkate nama isa gargaaruutii danda'u hojii sunitti ulfaatellee hojii sana keessaa baasee hojii humna isaatii kan barbaaduufii danda'u yoo ta'uudhaa baatellee maallaqni iyyuu walitti yoo bu'eef iyyuu gara biyyaattillee deebisuuti kan danda'u nama akkasirran akka dhufu godhaa malee yeroo hammaa kana keessatti dhiirotas ta'ee shamarranis ta'ee biyya namaa keessatti kan wal miidhaa jiru namootuma afaan akka walii dubbannudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi maaliif akka namni akka kana garaa walitti jabaate hin beekani. Mucaan kun baay'ee garaana nyaate hundumti keenya iyyuu gaafa biyya keenya irraa baanu hin beekna jechuudha. Maal akkamitti akka baane rakkina biyya keenya keessa jiru keessuma ilmaan hiyyeessaa taanee kan biyya irraa baane hin beekna jechuudha. Maaliif akka nuti biyyaa baane rakkinatu biyyaa nu baase malee quufa miti. Hojjennee baqa jijjiiramnee biyya keenyatti deebina jenneeti jechuudha. Fakkeenyaaf shamarran hedduun keenya gaafa biyya irraa baanu wanti nuti jennu yoon du'eyyuu waan barbaade yoon hojjedheyyuu eenyu kootutu na arga deemetu mana achitti waggaa lamas waggaa afuris haa ta'u rakkadhee hojjetadhee ciniinnadhee biyya kootitti deebi'a umurii koo guutuu biyya kana keessatti rakkachuurra jenneeti biyya keenya irraa baana. Yeroo hammaa kana keessatti biyya keenya keessatti hojjennee jijjiiramnaa jechuudha fi haalli biyya keenya nageenyi biyya keenya ba'anii galuun baay'ee rakkisaa ta'ee jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti dargaggoonni keenya lafa magaalaa jiran irraa deemanii maatii isaanii yaadanii dubbisuutii hin danda'an. Nutillee garaa kutannee biyya irraa baanee fagaannee jirra jechuudha. Garaa kutannee garuu isaan biyya keessa otoo jiranii anguma keenya iyyuu jechuudha. Hafuura maatii kan hin qabne rakkinni itti ulfaatee mana kiraayii kaffalachuu kan dadhaban hedduu isaanii immoo barachuudhaaf illee haalli jireenyaa kan itti qaala'e kan maatiin barsiisuu hin dandeenye bakka hojiin isaan guyyaadhaan hojjetanii baasii isaan mana kiraayii fuudhuu fi akkasuma nyaata isaanii dadhabee to'ii kan jiraachaa jirantu jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kana baqachuudhaaf kan ijoolleen keenya biyya irraa ba'an. Mucaan kun birrii guddaa baasee 400,000 fi waan ta'e baasee dhufe jechuudha. Kana jechuun biyya namaa kana keessatti namoonni yoo hojjetan birrii ga'aa yoo kaffalamee fi miliyoona gimmaasha kana jechuudha kan isaan argachuuti danda'an. Kana darbaa hin argatu jedhee yaadu jechuudha. Tarii namoonni ala keessa hojii mataa isaanii hojjetan hin beeku malee keessumaa mana kontiraataa kan hojjetan jechuudha. Kanaaf iyyuu baay'ee rakkisaadha waan ta'eef obboloota keessan yeroo fiddanii of eeggannoodhaaf fidaa. Yeroo hammaa kanatti namoonni hundumtiyyuu jechuudha dallaalota ta'anii jiru jechuudha biyya Dubaay keessatti hundumtiyyuu jechuudha birrii nama karaa taa'ee ittiin dabqa nama nyaatu barbaada malee ijoollee keenya dhimmanii yookiis immoo wal guddisuuf miti jechuudha. Otoo danda'ame harka wal qabanii wal guddisan ta'ee iddoo dadhabanitti otoo wal gargaaranii baay'ee bareeda jechuudha. Garuu namoonni yeroo har'aa kana keessatti garaa baay'ee walitti
walitti jabaatanii jiru. Jireenyi illee akkasumatti ulfaatee jira waan ta'eef of eeggannaa taasisaa obboleessa keessaniif isiniin jedha. Obboleessa keenya kana immoo Waaqayyo furmaata haa kennuu fi obboloonni biyya Dubaay keessa jirtanillee adaraa gargaaraa fi adaraa haadha isaati jedha too isiniin jedha. Obboleessi kun baay'ee tokko garaana nyaate isiniin jedha. Warroonni immoo achi keessatti turtanii jechuudha haala mijataa keessa kan jirtan ijoollonni keenya yeroo akka kanatti beela'anii yeroo akka kanatti rakkatan adaraa huumaa keessanii gargaara jechuudha. Wanti nama jibbisiisu keessa yeroo hammaa kanatti jechuudha karaa tiktookitiin illee fooloo guddifachuudhaa fi obboloonni yeroo rakkatanii fooloo ka amma kana naa galchi amma kana yoo naa galchite kana sirraa hojjisiisuu hin danda'a kana si gargaaruu hin danda'a jedhanii gubboo itti fudhatu jechuudha. Achirratti ba'anii imimmaa isaanii yeroo dhangalaasanii baay'eedhuma tokko garaana nyaata jechuudha. Maaliif nama gargaaruu dandeenya yoo ta'e gubboo tokko malee nama gargaaruu qabna obboloota ko. Maaliif Waaqayyo uumaa keenya inni ta'e gubboo nurraa fudhatee to'i harkaan miila keenya yookiis immoo haala nuti keessa jirru sana nuuf hin mijeessine jechuudha. Kanaaf hamma dandeenyetti haala keessa jirru keessatti wali gargaaruun garaa waliif ho'uun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota ko. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii yeroo namni rakkate bu'aa mataa keessaniitti jettanii namoota rakkina keessatti ilaalina warri gargaaruutii dandeessan gargaara. Dallaalonni ijoollee keenya akka kana gochaa jirtanii rabbi guyyaa tokko jechuudha siniin dhiisu siniin jedha. Kanaaf iyyuu wanta akkasii kana daba akkasii imimmaan haadha hiyyeessaa imimmaan ijoollee hiyyeessaarraa of eeggannoo taasisaadha. Dabqi isaanii homaa siniif hin godhu guyyaa tokko karaa isin hin dabarsu siniin jedha obboloota ko. Namni biyya lafaa kanarratti afuu hin jiru guyyaa tokko keessaa deemna waan ta'eef jireenya jiraannu hojii hojjennu keessatti duuti akka jiru biyya lafaa kanarra darbuuti akka dandeenyu beekne ta'ii hojii keenya itti hafuufnu siniin jedha. Dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa siniin jecha viidiyoo kana sheer laayik godhaadha. Namoota biyyaa illee gana ijoollota dhiirotaa fiduudhaaf jiran biraan ga'a of eeggannoo taasisaadha. Abbaan yoo of eege malee Waaqayyo bichaan nu eege jennee daandii bineensarra ciifne bineensi nu nyaachuutii hin dhiisu. Kanaaf iyyuu of eeggannoon baay'ee barbaachisaa isiniin jedha obboloota ko. Subscribe, share, like, and comment. Thank you for watching. Kenna Jalila.